obboleessa keenya Jawaar Muhammad akkasuma hidhamtoota Oromoo guutuuf du'aayii goona jennee jedheetiin dhufe. Abba Rabbi irraa qeebalu Rabbi beeka. Ati guutuun bakka jirtu ni jedhu du'aayis wayita sa'a du'aayii kennaa aamiin jedhi. Yeroo kanatti maalaaya'aniin nun fayyadu. Waan hin taane haasa'uu nun fayyadu. Du'aa'ii waraana mu'minaati. Du'aa'iin namni dadhabe laafaan miskiinni ka waan takka harkaan qabne Rabbi alamaatitti ol booyate Rabbiin ni awwaataa fi Rabbi miskiina namaan hin jedhu. Namni waa hedduu abdatuu danda'a. Kun waraana abdataa, kun ammootu nama hedduu yoo of jalaa qabaate sanfaa abdatee waan adda addaa yaaduu danda'a. Garuu ammootu waraanni Rabbi alamaa kana guutuu caala. Rakkoon keenya Oromoon aslan yeroo rakkoo wayii argame gir jenna. Achi booda ammoo dagatee martuu kaasa dalagaa ofii dacha'ee kun dalagaa ofii oofataa kun irrafaa kun nyaatee ciijaartii ofii waliin taphatu malee homaa guddaa waan hin jedhu. Oromoof qabsaa'uun aslan guddaallee waan nama barbaachisu mitama booda. Sigalee Oromoo qabsaa'uun Jawaariin boodatti homaa guddaan barbaachisu. Hin barbaachisu. Hin fayyaduyyuu. Oromoo qabsaa'uun galata guddaadha. Dogongora. Oromoo qabsaa'uun dogongora guddaadha. Saba biraatii qabsaa'uu si wayya. Har'a Jawaar odoo Tigiree ta'ee har'a akkanan ta'u. Diqqeen naganaa irraan gahu. Diqqeenni kun ammoo ilmaan Oromooti yoo irra gahu si gaddisiisa. Walumaa galatti ana keessattuu wanni na gaddisiisu maali? Gocha Jawaar irratti raawwatamuu miti. Na qalbisaa Oromoo. Viidiyoo teetanillee ol kaa'adha. Na qalbisaa. Kaasatan keessattuu ijoolleen shamarranii qalbisaa. Ijoolleen shamarranii keessattuu kaasatan qalbisaa. Waan jedhee qaba. Yeroo kanatti wanni na raajessu maali beektaa? Olumaa iteenna. Warra aalima nu jennee ni jala yaanu. Warra nu olumaa jennee jala yaanu. Warra har'a sa'aa kanatti nu aalima jennee jala deemnu. Eessaa qara'anii na dhibeen Quraanuma kana eessaa fidanii kitaaba baratanii daawwaa godhanii kan na dhibeen eessaa fidanii. ما سمعنا من آبائنا الأولين ما سمعنا قط والله تكون دقينا أن كتاب اسم قراتن كان هن دقينا لكن أن قران اللي حاجة دقيتي الحمد لله حاجة والله لما كياتي كل تاتو لا لجرا قالوا هن أقريان كتاب اسم براتن كان والله هن أقريان والله هن أقري كتاب اسم براتن كتاب مالين أصلا كتاب نمال اسم براتنو كتاب ظلميتي سلا شيء كلين ساعة كانتي sheekulee maan sa'aa kanatti waa'ee heeydiitii fi waa'ee nikaa haasoftu sheekamoo matamaan isina dhibe baran beektaa sheekamoo maali warri ammoo jala deeme sheekuma akkanaa kanaa laalu namni sun mataan isaa ni dalagaa garuu ni dalagaa dhugaa rabbi yoo dubbanne gurbaan Jawaar Muhammad jedhamu kun wallaahi sheeka caala na biratti wallaahi summa wallaahi sheeka caala bar sheeka jechuun waan rabbi kuni waan guyyaa keessi baye bar rabbi sin kennine rabbi sheeka akka namni ufiin jedhu ufitti kennu ilmi bar sheeka namaan jedhu waan namni si moggaasu kuni moggaasa namaati si galee moggaasa namaati waan namni si moggaasu sheeka jechuun kuni waan guyyaa keessatti mogga'u garuu Jawaar Muhammad odoo harfii takkan beeyne wallaahi isa sheekaa kana caala akkami jedhi na gaafadhu sila har'a bakka Jawaar Muhammad kana dhaabatee ka hidhamu al-ulamaa aalima rabbiiti bakka Jawaar Muhammad kana bu'ee silaa ka hidhamuu qabu ulamaa'idha akkamitti hoonaan jette al-ulamaa warasatul anbiyaa'i walam yuwarrisu dinaara walaa dirhaman nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan ulamaa'in dhaaltu anbiyaa'iiti ulamaa'in haftee anbiyaa'iiti anbiyaa'ii irraa wanni dhaalan maallaqaa miti duniyaa miti wanni anbiyaa'ii irraa dhaalan wanni agartee nabiyyoota irraa dhaalan duniyaa osoo hin ta'in beekumsa ilmiidha. Ilmiin kun maali? Ilmiin nama miidhaan keessa hin jirre. Ulumaa'iin xayyib wanni agartee ambiyyoota irraa dhaalte nama miidhame tokko dubbatu irraa dhaalte. Ambiyyootiin kana nabiyyootiin nu beeynu nabiyyootiin nu dhageenyellee ka beeynullee ka seenaa isaanii dhageenye كسينا إساني الرابران نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكو نمني تكو موتين تكو نما ميد نبي محمد جلا ديمانين بيكم تكو موتين تكو نما ميد أني نبي محمد
isa sodaaf jecha irraa dubbatuun dhabne nabi Muhammad. Sheekolee akkana kana qabna ka bara kana sheekolee osoo namichi zaalimni kun akkana gabbayee ilma namaa fixu siyaasa. Maali siyaasaan? Siyaasul akhlaaq. Maali siyaasaan akhlaaqa? Maa ummata jaanjesitan? Maaliif ummata jaanjesitan jedhaa bara? Namni du'uun siyaasa akhlaaqaati. Namni eessa barattan? Namni du'uun siyaasa akhlaaqaati. Siyaasul akhlaaq. Siyaasul akhlaaq. Amaama darbati. Siyaasul akhlaaq. Namni du'uun siyaasa akhlaaqaati. Guyyama har'aa kana nama meeqa dhume amma? Guyyaa har'aa Shashamannee keessa nama meeqa dhume? Guyyaa har'aa Awwadaay keessa nama meeqa dhume? Oromiyaa tana guutuu keessa ka ati hin beeyneef ka ati beeytu nama meeqa dhumee oole guyyaa har'aa kana? Guyyama har'aa kanallee maal godha? Homa biraa oofa inni daawwaa. Waa'ee heeydii waa'ee nikaa dubartii irraa buusu. Akkaataa jaarsaaf jaartii itti addaan baasan. Rabbi sodaadha yaa akhi. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha namaaf hin jiraatin. Rabbi sodaadhu namaaf hin jiraatin. Rabbi sodaadhu ajaja namaatiin hin deemin yaa olomaa'i. Yaa aalima isin dhaaltu ambiyaa'iiti ta'a. Isin dhaaltu ambiyaa'iiti bakka har'a Jawaar Muhammad dhaabate kana silaa isintu dhaabatuun male odoo isin warra haqaa taatan. Garuu isintu warra haqaati miti male. Isintu olomaa'i rabbi baane sanii miti male. Olomaa'i rabbi baane kanniinii miti. Olomaa'i rabbi baane ka odoo ilmi namaa guyyarraa ajjeefamu ajjeesaa namaa dhiise daawaa biraa nutti ka oofu kanaa miti kun olomaa'i miti. Yaa nama agartee olomaa'i akkana jala dhayxee laaltu wallaahi kasaarte mataan keetu. Yaa nama aalima sa'aa kanatti waa'ee heeydii haasawu. Yaa nama aalima sa'aa kanatti waa'ee nikaa akkaataa nikaa namarraa buusan itti qaaqu kana jala deemtee atiin laaltullee inniin haasoftullee kasaarte jirta. Otoo ilmi namaa miidhamu miidhama ilma namaa dubbatuu dhiiftee waa'ee nikaahatii fi waa'ee heeydii nuu qaayita. Kitaaba kamtu sii bakkaasise? Ay kitaabuma kamtu mootii zaalimarraa hin dubbatini waa'ee heeydii qaaqisiin jedhe kamtu caala? Amma odoo dhalaan takka biraankii gootee gabbaate qaata amaama darbatee bayi. Dhalaa biraankii feesbuuka gubbaa gootee tokkokiin gadhiifte caalatu haraama moo? Nama zaalima agartee nama ajjeesaa jirurraa dubbatu caala haraama. Amma odoo dhalaan takka agartee waa dalayteetiin agartee biraankii jettee as baate qaata amaama darbatee bayi. Dhageeffadhoon sitti maali? Dhugaa jirtu sitti maali? Namni waa balleessu tokkoffaa shamarrani. Taa'a isin shamarran warri agartee ani akkana ta'a himaalii kee Jawaar akkanaa ta'ettan hafa uummata akkanaa kana jala. Kuniin olomaa'ii miti. Kunniin warra agartee maallaqaaf yuutuubiif jiraatu. Si galaami. Kunniin warra yuutuubiif jiraatu. Warra yuutuubiif jiraatu. Hin dhageenye olomaa'ii akkanaan. Aalima akkanaan dhageenye nu. Aalima yeroo kanatti wayita waa'ee biraankii qaata amaama darbatee bahi. Dhalaan takka biraankii goone qaata bahiga. Awwal nama bahuu isa. Gaafa mootiin zaalimni kun gabbayee ilma namaa akkana fixu maaltu si callisiisa? Maaltu si callisiisaa jedhee bara maaltu callisiisa? Eessa baratte ilmi akkanaati? Ilmi ma akkanaatan eessaa fidde? Maa namaan burjaajistan? Maa aalima of gootanii namaan burjaajistan? Maa koofiyaan nama shawwadda? Maa quraana qaraatee nama shawwadda? Nu shawwadin walaa kabajnu. Kabajaa waliin jiraanna. Warri as yaatee sa'a kanatti waa'ee heeydii nu qaayitu hin barbaannu heeydii keessa sa'a kanatti nu. Dubartii jaarsaaf jaartii addaan kutuu malee maal beeytan? Jaarsaaf jaartii addaan kuttanii fixxan. Wanni isin beeytan jaarsaaf jaartii addaan qooddanii fixxan. Kana hukumiin godhinii miti bara. Wallaalaan tokko dhufee hosi gaafate hukumiin godhinii miti. Sa'aan kun sa'a waa'ee heeydii qaaqanii. Sa'aan kun sa'a waa'ee asaasa biraa waan biraa nutti haasa'anii. Sa'aan kun sa'a daawwaa biraa kutubaa biraa ol baanee nu oofanii. Qooyi. Durri waan rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa murtii godhuu maali beeyta? Awwalumaa yuqdaa yawmal qiyaamati maa huwa? Addimaa dhiiga ilma namaa kanaa bara. Si galee? Awwalumaa yuqdaa yawmal qiyaamati bayna annaasi addimaa. Awwalli waan rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa murtii godhuu jidduu ilma namaati dhiiga bara. Qooyi biraankituu dhiiga ruhii ilma namaa caale. Biraankituu har'a ijoollee dodola keessatti akka dhayamtee ajjeefamte san biraanki wayita biraankiin dalagu ni beeytan. Wallaahi waan takka sobaan jiru yoo an sobe ni agartan. Argaa jirtan isin marti.
osoo biraankii tokko dalagame daqiiqaa 5 eegu asirra ba'uuf qalbis tolchiname biraankiin tokko osoo dalagame daqiiqaa 5 eegu asirra ol ba'uuf gaafa mootummaan mujrimni kun ilma namaa duguuggaa sanyii lafarraa taasisu maaltu isin cal'isiisa kana wanni ani isiniin jedheef tokkoffaa waan isin cal'iftaniif illee isinitti himaan tokkoffaa daawaan isin gootan na argii dhageeffadha na argiidha nama uf jaalachiisu yoo ati agartee waan dhugaa agartee mootiin kun zaalimattee dubbat si arrabsan yoo si arrabsan salphatte kalaasatti si galee arraban barbaadu kaatima arraba dheetta faaruu malee bakka biraankii yoo agartee ammootu awwal nama dhaquusi faaruuf jecha asheyni akkana agartee intalli takka biraankii dalaynaa irraa dubbateemi sheyni tokko agartee akkanatti manna sheyni akkasiin jiru bar sheeka agartee dubartiin takkattiin biraankii koon hanqaata agartee amamaa uffatee bahe laa kun nuun ala hin dhageenye kana maa samiinaa min aabaa'ina al-awwaliin hin dhageenye sheeka akkana hin dubbatini miti akkuma gaafa biraankii utaaltee xiixxee awwala baatu san har'a wayta ilmi namaa du'u mootiin biyya kana bulchaa jiru zaalima jettee akkamiin dubbannirra abiyyi zaalimaa miti namni abiyyi zaalimaa miti jedhu jira hin jiru namni abiyyi zaalimaa miti jedhu abadan hin jiru ilmi namaa haqa ofii falmate ilmi namaa orruuti yara nagaan jiraadha jedhe ilmi namaa qeetii yaratti nagaan dalagadhee nyaadhee bulaa jedhe waan biraan haasofne gabbayee du'e kana nabiin rabbiitu an kana dhibu bar nabiin rabbii eessatti zaalimni tokko nama miidhee irraa cal'isanii beekan ati yoo ilmiin ati dhaalte eenyurraa dhaalte ilmiin ati dhaalte haasa'u jirtu kun ilmiin daawaati godhaartu kun eessaa fidde moo quraana keessatti rabbiin dubbanne waa'ee zaalimaa quraana keessatti rabbi waa'ee zaalimaa la agartee siyaasul akhlaaq jeetumaan dhiise rabbillee siyaasul akhlaaq jedhe la kana namaa shawadina siyaasul akhlaaq ooftanillee dhaaba waa'ee heeydii keessanii oofadhaa malee siyaasul akhlaaq jettanii akka arraba rigattanii aybaatanii qaata kan dhaaba achumatti dhaaba shamarran isin waan ijoolleen shamarranii waa addaan hin baafattan dhayxaniitumaan akkanuma dalma duudanii kunniin warra nu gabroomsarraa tokko kunniin aslan odoo olomaa'iin kenna gayyaa'ee haadha sa'aa kanatti mootiin kun zaalimaa mootii zaalimaa yoo dhiisa mee agartee jiruu teessanii sodaattan haa jennu si galee nu sodaannu qoomamnu asiin nu baatu asiin nu baati malee si galee hin sodaannu abadan hin sodaannu hin sodaannu si galee wallaahi hin sodaannu wallaahi hin sodaannu duuti asiin hin baatu asiin baati dhumatee jira dhugaa dubbatu irraa dubbatti hin deebinu rabbiin ragaa si galee rabbi yoo an agartee badiin isin irraa dubbadhe rabbi na arga rabbi harkaan idaan an bulchin sirrii miti isintu sirrii hin jirre ana malee waa isin diqqeessaan jiru sirrii hin jirtan akkuma biraankiif xiixxanii baatan sanitti akkuma wayita agartee waa biraankii dalagaman waa agartee waa adda addaa dubartiin asirra baatee feesbuuk irra waraabdu kun hin ta'a miti baran akkuma saniif xiixxanii baatan kanatti maaltu amriin ummataa isin yaachisu dide amriin ummata akkana dhumuu kun maa isin yaachifne amriin ummata akkana dhumuu kun maa isin yaachifne jedha baran har'a odoo olomaa'iin kenna gabbayanii jarana wanni hin dubbatinaa isin agartee mootiin kun zaalimattee hin dubbatinaa maqaa isaa dhooftanii nu warra ajaan qabne adda baafnee laala abiyyi ahmad murtaddii warra jahannami jennee adda baafnee dubbananu haa nu fannisoo barbaade si galaami biyya arabaa jirra barbaachisu qabee nu galchee nu fannisuu danda'a nutu irraa dubbata adda baasee nu maal jennee irraa dubbanna abiyyi ahmad murtaddii warra azaabaati jennee irraa dubbanna qura'aan irraatti qabna ragaa waan ta'eef murtaddii warra azaabaati ragaa qabna nu akka itti irraa dubbanna isin waan hin sodaatan waan akkasii waan ta'eef jeche isin heeydii keessan qaaqaatumaan si galee waa'ee heeydii keessanii qaaqaa waa'ee biraa isin kutubaa keessan oofataatumaan wayta waa'ee kanaa qaayitan nama zollomuun nama miidhuun haraamuma jedhaa isin achi baatanii mootummaallee maqaa dha'uu eega sodaattan olomaa'iin nu dhageenne umar binu kaxaab usmaan binu affaan sahaabaan gugurdaan abubakr siddiiq
takkuu zaalimni akkana garmaamee irraa cal'isaniin beekan si galee irraa cal'isaniin beekan isinoo maal dhaaltarree maal dhaaltu ambiyaa'iiti isiniin jenne dhaaltu ambiyaa'ii olumaa'iin dhaaltu ambiyaa'iiti rabbuu isin kabaje olumaa'iin warasa ambiyaa'iiti isiniin jedhe innamaa yakshallaha min ibaadihi olomaa jedhe rabbiin alamaatu xayyib isin maaltu isin cal'isiisa jarana maaltu isin cal'isiisa salphanne maali kana caalaa ummata guutuu lafarraa fixanii eeydanii guyyarraa nama du'u kana zulmii nama zulmii deeggaru har'a ijoolleen gayyaatee wallaalummaadhaan mootii zaalima kan deeggaraa jirti wayita nutti nu dhageettu nu wallaala nu agartee ijoollee akka jiraate waan ta'eef nurraan fudhatan isin warra olomaa'ii warra namni isin kabaju warri gurguddaan kun gabbaatanii mootii namni agartee zaalima deeggarellee akka quraana rabbii dubbatetti ani isin ajajaan jiru bara quraana rabbiitu dubbata mootii zaalima tokko irraa dubbadhaa rabbitu ajaja rabbi dubbata akka rabbi dubbatetti akka rasuulli alamaa dubbatetti maa gabbaatanii irraan dubbanne maa cal'iftan maa daawaa biraa godhuu deemtan ammoo har'a jawaar muhammad odoo waan takkan beeyne ilmii isin barattanii itti fayyadamuu diddantana isin bariin barattan malee ittiin fayyadamne maaliif haqa banii aadam ka rabbiin aalamaa kabaje kana odoo namni aalam akkana si bira gorra'amaa jiru waan takkan dubbattu waa'ee biraa malee waa'ee salaataa malee waa'ee salaataa akkana salaataa salaanni agartee duhaa akkana leeyliin akkana harkaan islaamaa hagana harkaan iimaanaa hagana namni ammoo asuma dhuma beekamoo namni ammoo asuma biran buruma qalamaa oola guyyarra isaan ka dubbatan maa yeree ammoo waa'ee agartee harkaanaa akkaataa agartee namni nekaa itti wal xalaaqu akkaataa wal xalaaqan deeffatan amriin kunniin guutuun isaa eega booda waan kanaa ta'uu qaba haqa ilma namaatu dursa ani isin irrallee hin beeku laa hisaaba baatanii jirtan bifa amma deemtan kanaan nama biratti illee jibbamuu deemtan rabbii alama birallee jibbamuu deemtan haqa banii aadam gabbaasa dubbadha rabbii wanni ilmii isini kenneef wallaalaan haa qajeelchitaniif wallaalatti haa himtaniif yoo isin ammoo warri ilmii qabu waan biraa qaayitan odoo ilmi namaa guyyarraa akka sareetitti agartee kararra dhayamee ajjeefamu agartee akhlaaqa agartee siyaasul akhlaaq jettaniitu maan agartee siyaasa akhlaaqaati kun jettanii akkamta harkaan dhooftanii bira tartan siyaasul akhlaaq jettanii isin akkanumatti harka itti baaftanii bira tartan ka waan beeyni hoo maal ta'a kan waan beeyni aadaa siyaasul akhlaaqii kan aadaa achi keessatti nama hoo ajjeesnu maan ta'u olumaa'iin walumaa galatti aalimman kaasatan amma wayita aalimni tokko gabbayee waa'ee mootummaa kanaa dubbatee xiqqoma dogongoroo hii xiqqoo argate qaata qabatee gadi hin bahe inana melaa maa soqa inni dogongora namaa bichaa bakka dogongora namaa bichaa dogongora agartee nama asirra haasa'uu bichaa uma xiqqishuu inni agartee dogongora ayyuu miti beeke waanuma amri shari'aa keessatti bakka shari'aan tun beeyta wanna haraamaatu waan bakka asiftu qabdi shari'aan wanna haraamaatu maslahaaf jecha waan bakka asiftu qabdi maasila waa isin qofti adda barattanii ma dhageenne nullee yoo barannee akas muluu lachitu baanne homaan jennu akasan dhageenne jirra mubtadiillee yoo taane homaan jennu akasan sigalee akas muluu waan shawwadamnu hin qabnu sigalee islaamummaa keessatti islaamummaa tana keessatti shari'aa islaamaa teenna tana keessatti homa haraamaatu maslahaaf jedhee waan bakka ujjira maslahaa wanni haraamaa sun yoo dalagame wanni isaan boodaan dhufu wanni ati tolchuuf dalayde sun yoo waan agartee sanirra barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf masalan amma dubartii takka harkaan qabu shari'aan hin hayyamu fakkeenyaaf laalmee akka seera shari'aa islaamaa dubartii ajnabiyyaa takka harkaan qabu shari'aan islaamaa hin hayyamu garuu masalan dubartii bishaan fudhatee deemaanii jiru dubartii ruhiin keessaa bayaa jirtu alaa tuulii qabdee baafta qabdee hammattee jechuudha hammattee qabdee baafta yeroo kaanoo dubartii nagaa tan agartee dubartii ajnabiyyaa harkaan qabuun ta'a haraama garuu isii du'aa jirtu agartee hin baafta shari'aan laal waan haraamaatu maslahaaf jecha ni baqqaasisa wanna shari'aan maslahaaf jecha baqqaasisu faa qabattanii gadiin baatanii waan ittiin agartee yuutuubii guddifattan waan ittiin maallaqa agartee googilii irraa guurattanii waan ittiin dubartiin ittiin isin faarsitu dubartiin keessaan dhuftee ustaata kenna olumaa'ii kenna arganne olumaa'ii ajaa'ibaa
namni ijoolleen dhiiraa isin hin faarsitu ijoolleen dhiiraa ajaa'iba isin beeyti isin agarteeti ijoolleen dhiiraa ijoollee shamarranii kana gara akkoo qabu hangalinni faga amma eenyutu aalima ayyuu miti addaan hin baafanne agamma jara dhageeffadha aalimni eenyu baradha aalima jechuun nama rakkoo kamuu dhugaa rabbii isa ka qur'aanni rabbii dubbatu isa qab sodaa nama takkaa malee gadi baasee ifaaf bilisatti himu kana aalimni hin shawwatamina namallee arrabsuuf hin deemina namni waa dubbate si galee namni illee waa dubbate waa nama arrabsuuf hin deemina nutu ol beeka isa nutu beeka warri agartee laa aalimni agartee waa'ee zaalim zulmii irraa dubbatuun barbaadu ka jedhe as bahee haa dubbatu dhiisaa isin hin beekte jarri bara hin dubbatani waan akkana irraa ibaanii amma warri agartee zaalima irraa olumaa hin dubbatuu hin qabu laa homa heeyti qaayidhaa warri jedhume amma ay bahee an agartee boru yookiin amma sa'a ammaa booda waytaan asirraa bahee jarri as baatee laayif irratti haa waraabdu isin warri shamarranii amma shamarran gadi jira akkami aalima irraa dubbatta akkami maal taata ka jedhuun likki hin qabu isin hin galle waan isin hin galintu jira kamtu heeyti caalamoo waa'ee biraa kutbaa godhu caalamoo sa'a kanatti ilmi namaa odoo dhumu dhiisanii kutbaa waa'ee biraa godhu caalamoo waa'ee ilma namaa dubbatu caala waa'ee zaalimaa dubbatu caalamoo waa'ee heeydii haasa'u caala kamtu caalaa addaan beeynanu sa'a kanatti barbaachisaan ka irraa daawwaan godhamuu qabu kunillee daawwaa haa godhamu rakkoon qabu dhiisamuu miti daawwaa godhamuu danda'a garuu waajibni sa'a kanatti isarratti ilma namaa ka miidhamaa jiru kanarraa dubbatuu qaba mootummaa kana afoo dhaabatuu qaba mootummaa kana afoo dhaabatuu osoo sodaate nama ajjeesuu zulmi jechuu qaba nama ajjeesu tokko namni badhee taa'ee deeggarellee hujima inni argata jechuu qaba danda'uu qaba kana jechuu kana yoon ta'in shamarran teenya jala yaa'ina hafaa jala hafaa gabrummaan kun obboleessa keetu biyya keessa du'aa jira waan biraallee yoo godhuu dadhabdi aalimman akkanaa kana jala haati olumaayyee akkanaa kana hin hordofin yoo barbaadde ilmi googilii keesseeni barreeffadhu waan si dhibe googilii keesseeni yoo arabii beeyte barreeffadhu dhageeffadhu olumaa hin meeqa jira agarte warri agartee dhugaa baasee himu warruma akkanaa kana hin hordofina ummatuma akkanaa kana ummata wayta biraankii as bayeetiniin biraankii dubartiin takka biraankii goote as bayee waa'ee haraamaa gadi naqaa oolu mootummaa zaalima kanarraa maaltu dubbatuu dhoorgaa mootummaa nama ajjeesu kanarraa maaltu dubbatuu dhoorga siin galuu asirratti na argii haasaya umman na argii eenyutu rabbiif haasayaa jira maa wassobna maaliif walitti taphanna na argiif yoo taate malee nutti naasayina waa'ee heeydi asirra baatanii amma sa'a kana kun sa'aatii heeydiiti miti heeydi illee yoo haasoftan qabadhaa waa'ee zulmii hin gatinaa bira waa'ee zulmii hin gatinaa bira akkasitti isinirraa bareeddi si gala akkasitti isinirraa bareeddi beekumsi ilmii ka ati haasoftu kun illee akkasitti nama gadi seena wallaahi ani agartee nama islaamaatiimi qur'aanni rabbi bakka mittuu nama jibbisiisu qur'aan rabbii ni dhageeffatta garuu yoo agartee bira geettee namni homa biraa daawwaa godhu sa'a kanatti na gaddisiisa akkama taa'ee ilaalee birata na gaddisiisa immaantu na qabaayyuu maaliif odoo obboleessi kiyya agartee kaarraa macureen isaa agartee akka wanni kaan lafarraa yaa'u kun beeke macureen isaa har'a agartee gurbaa barsiisaa kuyyara keessatti macureen isaa akka wanni kanatti lafarra yaasin agartee ija keessatti arge har'a namni odoo kana argu waa'ee daawwaa biraa kana ittuma dhiisee akkuma waan agarree odoo sooshaal miidiyaa gubbaa taa'u bar homa biraa daawwaa godha maali musiibaan akkana ga'e yaaki maali wanni akkana namni nama kanniin balleesse eenyu isin kaasatan sheer godha ijoollee biraan gaya namni nama akkanaa balleesse eenyuun isin warra shamarranii warra dhiiraa warra jara kana laalu safara jalaa geettan foolo jalaa yaa'i fooloma ummata kanaa jalaayyuu yaa'i jala wama takka sin fayyadu namni agartee du'a keessa hin dubbanne moo si obboleessa kee qalamaa jiru kana namni itti dhiisee tumaan daawwaa biraa godhumo aalimettee lattee talaa aalimni kanaa miti aalim akkanaan dhageenye nu maa samiinaa min aabaa'ina al-awwaliin abboota keenya irraa leen dhageenye abboota keenya agartee warra asiin dura taree irraa leen dhageenye nabiyyoota irraa leen dhageenye ashaabota irraa leen dhageenye kulafaa raashidiina irraa leen dhageenye homaa takka hin dhageenye waan akkanaa hin dhageenye ina dhageeffadha ammallee irruma deebi'a biraankii dalagaa teessan irruma deebi'a kuni gorsa nasihaadha ganaa maqaayyuu qabannee waliin gadi baana laa kanarratti waliin taphatuun hin jiru yoon ta'in islaamummaa irraa karaa godhuu barbaachisa si galee islaamummaa qaayidha taanaan waa'ee hukmii islaamummaa gootaanaan dubbadhu waa'ee zulmiirra
kanan dubbatu taanaaniin duulli tokkoffaa nama warra sheekolee irratti maaltu isin callisiisa maaltu agartee wayta namni as bahee amma akka tasaa namni as bahee agartee waa'ee mootummaa kanaan amma wayta agartee ustaaz Naasir Hamzaa gaaf kaanii qeeysi luba Saamu'eel waliin taa'eetiin agartee nyaatu barreeffamaan haasayaan nama meeqa arga sheekaan walirraa maqaa wal dhoofne dubbatuun hin barbaachisu barreeffamaan gabbaateen akkana gooti laal yaaki waan nyaatanii waan garaa nyaatan dhabdanii yuutuubiin guddifatu barbaadan malee kijiba jiran oofina sigale amrii shari'aa rabbii keessatti wanni baqqaaleeyyuu maslahaa kecha ni baqqaa isinitti himnee jira ni beeytan isinillee garuu maaliif garuu wanni isin dubbatanii maali keessaan isinii barreessan dubbadhaa mee kanarraa dubbadhaa ammallee maal barbaadan waan koomantii guddaa argattan waan namni guddaan isin laaluun waan namni hedduun dhufee isin laaluun barbaadan isin walumaa galatti isinii galaami waan namni hedduun dhufee isin laaluun barbaadan maaltu akka dhiisee waan biraa isin haasofsiisere kalubaa agartee Saamu'eel waliin Hamzaa Naasir Hamzaa nyaatee ka isin maraache kamtu caalaa badaaree xayyibama kamtu caalaa badaa kana maqalaa jiru kana caalaa badaa moo nama agartee nama amantaa biraa waliin taa'ee nyaata caalaa badaa kamtu caalaa badaaree xayyibama sigale kamtu caalaa badaa murtaddii irraayyuun dubbattu murtaddii moo amma luba Saamu'eel kana caalaa badaa mee as deebinaa fachi qoe luba Saamu'eel kanatu caalaa badaa moo seera amantii keessatti kamtu rabbiin biratti irraa bar wal caala namni agarte wal caala maasiyaa kana keessattuu ilmi namaa maasiyaan kun kan nama caalchisu jira kamtu irraa agarte asharrannaasi murtaddiidha yaa olumaayi ani baay'ee illee isin irraallee waan badaallee haasa'ullee hin danda'u maaliif isin aalima keenna isin adda duree teenna isin kabanya nu ilmaan teessani ijoollee teessani waan takka hin beeknu garuu laakin hin dhageenye waan akkana maaliif oso namnummaa waan beekne yoo akkana taa'ee fakkaru yoo olumaa'iin callisu nama ajjeesuun hin baqqaa fa'a yaada nama ajjeesuun nama tokko qaluun adaa hin baqqaa shari'atti isintu baqqaasisaa jira akka hin baqqaasisaa callifteetu maal laalta waan biraa daaw'aa gootan waanni biraa daaw'aa godhuu yeroo kanatti hin barbaachisu wanni biraa daaw'aa godhuu yeroo kanatti nu hin barbaachisu olumaa'ii teenne isin kabanya isin jaalanna daaw'aa biraa nurraa dhaabaa daaw'aa biraa nurraa dhaabaa waa'ee zulmii qur'aana irraa waa'ee zulmii guuraatii hadiisa irraa seenaa sahaabota asiin bayaa ummata nurraa dhaabaa ummata waan biraallee mootummaa dhaabdanii miti mootummaan rabbi jallise nama rabbiin jallise kan rabbi qajeelchee yaadu namichi agartee oduma beeku jallate waan ta'eef waan biraallee ota dhabdan ummata asirraa nutti wacu kana ummata yoo waa nu dubbannu sheekoleen gugu amma sheeka jare maqaa dhaattuun beeytaniimi waytan waa'ee zaalimaa maqaa dubbannu sheekolee akkanaattu jira nu sheekolee akkanaa kanniin malee hin barbaannu akkanaa ziramsaa kanan barbaannu eenyu malee akkanaa kanniin fa'a malee akkanaa kanniin fa'a hin beeyte sheekolee maqaa dhaatti maaliif maqaa dhaatti beeytanii hin dubbatan waa'ee zaalimaa irra abadan adda baafnee walitti himne wanni ijoolleen isin jajjuuf maalinni waa'ee zaalimaa irraan dubbatan maal malee waa'ee nikaa malee waa'ee agartee xalaaqaa malee dhumate waa'ee xalaaqaatiif waan adda addaa malee isin waa'ee zaalimaa irraan dubbatan kanaaf dubartiin matara isin baattee deemti dubartii yoo barbaaddan kanaa jettanii matara nun baatinaa qilee duuda abbaan barbaadde warri agartee yoo namni dhugaa dubbate isin hin taane qilee seenaa warra sobu waliin qilee seenaa warra ormu nikaa waliin baafadhaa isin nu sa'a kanatti kan nikaa nutti hin jiru amma nikeenummaa nu maaltu jira maaltu ol fuudhaa jira yoo sa'a kanatti maaltu ol fuudhaa jira maaltu waa'ee fuudhaa maaltu isin cinqe ni beeka namni marti baratee jira dubartii xalaayitu jedhama fuutu nikaa haan fuudhuudha homa takka namni ate wallaa lammaallee odoo gaafatte waa'ee kanniin amma ni deebisa kanaa miti kanama cinqe amma waa'ee zaalimaa dubbadha waa'ee zaalimaati rakkina ka qabnu iyya dabarsa ujoolle iyya dabarsa warra agartee waa'ee daaw'aa biraa isinif godhu hin dhageeffataniimi warra daaw'aa biraa isinif godhu laa daaw'aa kana amma sa'aa kana daaw'aan kun nu barbaachisu waa'ee zaalima zulmii irraa nu dubbadha yookaan isin jala yaani yaa afooloo jala yaa jala maal isin fayyada maaluma isin fayyada jedha bara maal isin fayyada namni yeroo kanatti waan biraa qaaku maal isin fayyada har'a olomaa'iin hedduun olomaa'ii warri hadha cal'isee taa'u bara Hamzaa Boorana nama odoo agartee sagaleen isaa duuddee odoo isinii iyyu
si gaddisiisa bar Hamzaa Booranaa maal keessa jira leemsha'ee du'aaf jiruu jidduu jira homaa miti beektaa homaayyuu miti baay'ee akkaataa keessa kan nama gaddisiisa beekte har'a leemsha'ee wayita inni saree hanqatee mana hidhaa keessa saree hanqatee ta istinjaayuu baatee beeyni har'a afaaniif fincooftu isin daawwa biraa nuu goota maa yoo duutee dhabamte maa rakkoo qaba nabiyyoota dhaqqabdaa bar yoo duutee dhabamte Abubakriin bira dhayita maa rakkoo qaba maali wanni quraan isin qaraatanii namaan sobdarree maali yoo akka itaate maali wanni isin quraan agartee namni waan akkanaa dalage jannata seene wanni waa'ee jannataa qaaqaa ooltanii maa yeroo waan akka itaate ummatatti hima oorruu teetiif yoo duute ardii teetiif yoo qoomamte shahiida jedhi ummata himi nu ittuma himaa irraa bar ummata gabeey nu ittuma himaa irraa ummanni amma wallaala nu agartee nu wallaala waan taaneef nurraan fudhatu ummanni nurraan fudhatu har'a isin warri olomaa'ii warra namni agartee isin kabajullee aalima isin jedhu kun gabbaatan yoo haa dubbattan ammallee tokkoffaa arraba sodaattan maa nabii rabbii dilluuran kenne nabiyyoota kamtu kabajaa argate nabii Yuusuf waggaa meeqa hidhame waggaa meeqa daraname hagamtumame nabii Yuusuf maali isin seenaan isin barattan kun maali seenaa akkamii barattan isin qooyi kushuf jettanii tumaan agartee waan takka isin tuqan qalaa isin wanni agartee idaayyaadha mushurraadha haa isin naqan arrabaan bareeda arrabaan nama naquun agartee sawaaba argatta maali eessa ilmi akkanaa eessa barattan namni agarteen arrabsamne aslan aalimaa miti aalima ka jedhamu ka arrabsamu kana aslan nabiyyoota rabbiiti ka dilluu irra darbame bara nabi muhammadiin geettaati ma ashrafa qalqii caalaa ummata nabi muhammadiin gaa'e jechuu eddamu nabi muhammadiin odoo geette ilmi namaa takka ilma namaatii miti horiin si bira miidhame hin calliftu afaanii nabi muhammad horiin biratti miidhame afaan hin callisaniin bullee bara isinoo har'a dhaaltu ambiyaa'iit odoo isiniin jennu odoo ilmi namaa dhumu calliftanii odoo har'a dhiisaa ka jawaar muhammad dhiisaa jawaar muhammad yoo jibbuu dandeettanii jawaar muhammad dhiisaa waan isin jibbitaniif illee beeynu warri olomaa'ii kun waan isin jibbisiiseef hin beeku gurbaan kun homa isin jibbitaniif wallaale haga isaatu isin islaamummaa maayyuu qabanne yoo barbaachisaa ta'e dhugaa yoo dubbanne jechuudha islaamummaa islaama sheekaami daawaa gootaniimi haguma gurbaa kanaatu islaamummaa hin qabanne ati isin maali yoo jettan islaamummaa jechuun haqa ilma namaatiif dhaabatudha ilma namaa miidhamuuf dhaabatee bar gurbaan kun bar silaa har'a isin bakka san ka dhaabatuu qabu silaa isini qur'aana rabbii beeytan nama miidhame tokkoof agartee lubbuu kee dabarsitee ilma namaa ka miidhame tokkoof mootii zaalima tokko afoo ka dhaabatuu qabu silaa har'a sihii aalimaa ka tole sihii aalimaa ka ture inni wallaalaa afoo dhaabatee si caale kanaan si caale agartee jawar muhammad kanaaf ittiin haaftan irraa dubbatuu barbaachisaallee ta'e maaliif daangaa qabda wayita haasoftanillee nama garii akkam jira beeyta nama garii akkam jedhee barreessu jira beeyte maal jedhee barreessa gariin beeyta nama ummanni kun jaalatu nama ilaalu akkatti haasawu maa wanni akka haasawuu barbaachise maa hin hati wanni dagalee qabaa ooltanii maa as baaftanii maqaa isaa waliin barreessitanii maa hin hati nama ummanni kun jaalatu hin beeyta nama ummanni kun maal ta'uuf hin beeyta bar irraa achi qabanii maqaa isaan dhaaniqa maqaa isaa hodhaan garanaan agartee warri abiyyiin deeggaru hin jibba maaliif kanniin illee nagaa ta'uu barbaada isaan ama namaan nagaa ta'uu barbaada malee rabbiin nagaa ta'uu hin barbaanne kanaaf biraan kirraan qaaqina biraan kirraa gabbaatanii qaaqina abbaan fedhe biraan waan fedhe haa dalagu isinuu tokkoffaa dalaga kitaabatti nama daawaa godhuu duratti ilmi dalaga rakkoo kana eessaan isin irraa fudhata namni ijoolleen adaa dhugaa qabdi ijoolleen adaa wanni gabbaatee akkanatti olomaa'ii keenya diqqeessituu isintu karaa balleessi maa dhugaan qabdu shamarran wanni akkana gayyaatee laayifii waraabduuf gabbaatee waan barbaadde haasoftuuf tokkii fi biraankii oma takka isintu irraa gaafatama isintu ilmii irra hin jirre isintu karaa rasuula aalamaa irra hin jirre alayhi salaatu wassalaam dhugaa jirtu walii himaa waliin deemooyya dhugaa jirtu tana fudhadha badii qabda sirreeffadha akkamitti yoo isin nama of jaalachiisuuf jecha odoo rakkoo agartan odoo wanni kun sirrii miti jechaa agartan inama ilaala rabbii jedhaati wallaahi laziim rabbi na haa qoomu yoo ani isin sobe dubbii dhugaa jirtu kun namaaf jecha irraa dabdanii bakka dhugaa irraa dabdanii jidduma kana olii gad dabdan agartee asuma achi jidduma kanatti kaanii illee nagaa ta'u jihaa bilxiginnaati illee nagaa ta'u jihaa ummata oromoo asliiti illee nagaa ta'u isin jidduma kanatti dabdanii tumaan maqaa namaan dhoofte irraa haasoftan maa bibbiinteen kaayiturra adda baaftee
inni kun zaalima namichi kun zaalima irraa gora ma si keessa baati agartee nagarree sheeticha agartee samoona kana suudanii keessatti man aana zaaliman walau bi kalimatin hushira ma'ahu yawm al-qiyamatin jennee irra dhaabatee khutbaa keessa dhiira akkanaa kanniin agartee dhaaltuun ambiyooti wanni martas yaatee wanni makeessa waan hin taa'e nu qaayisina diinii keenyallee hundi qeessisina yookaan nurraa gadduutaa feesbuuk irraa yaa'a nurraa gati asirratti isin argina waan biraa qaayitan yoo isin jala dhufnu agartee badii oolumaayin kenna kun waan waa'ee namicha kana waa'ee zaalimaa kana dubbatinu kenna waa'ee xiraayinu qoma biraa daawaa gootan isin quraana biraa nu qaraatan suuraa biraa qabatanii dhuftanii kabajaa diin irraa nuraan fu'ina qaata wal kabanya qaata islaamummaa teenna inni dhiibnee jarana waliin diqqeessinu jarana wanni kun sirrii miti wal afoon dhaabannu islaamummaa keenya diqqaatan qaata wali tarra la taree jira saabira taree jira walaa kabanyu maqaa qabannee waliin gadi yaa'an abbaan barbaade duulu dandeetta abbaan barbaade nurratti haa duulu abbaan barbaade nurratti haa duulu nu warra namni namarra duulu sodaatuu miti isi warri nama nu arrabsaaf sodaatanii haqan awwaaltan awwaala nu ammoo haqan awwaalu yoo kaan irraa dubbatu yoo irraa dubbanne nurraa gabbuu feesbuuk irra dhumate kanniin lamaan keessa filadha takka haqa dubbatu asii achi qabaa as qabaa malee haqa dubbatu haqa rabbiin lafa kaa'ee dubbatu hin kijibina wanna takka ittiin makina qur'aan rabbii dubbadha mee qur'aan rabbii haasayaa gadi bayaati qur'aan rabbii waa'ee zaalima bakka meeqa dubbate rabbii waa'ee zaalima fir'auna zaalimaa miti fir'auna irraa rabbi qur'aana meeqa qara'ee buuse ما نمشي كنا قرتي فرعون مال أدجينا نمشي ما كنا ربي شاهد يرا نمشي كنا مسجد ما يكديج نمشي كنا أمانتا لفا بالليسا دي ما جرا نمشي كنا أما بيسان كيستي إسلام تو مسجد دي بتك من أمانتا كريستانا دي كجتني ميديا أنا كتبر صاروا إجي سن أقر تمو مال توائي نكاي سن كاي ساكرت بيو بد بيو أوفاني بيو أقر تكجرو أمانتا لفا بالليسو دي مارا نمشي كن هكا غافا إني فتئ لفا أمانتا بالليسا غافا سن أقرتي أكل سياسة الأجرتة كالي سياسة الأخلاق إنك سباتني كافس سياسة الأخلاق إمتى أما سياسة جراية شو إدني كافس سياسة أخلاق أو نجر أو هنجرو كنا بكباب تاني سنتو بيك كوني علمي كوني نجر سياسة الأخلاق ما علي أخلاق ما أكنا جرنا وانو جتشيسنا باي تكونا nama ilmi rabbii qabu baay'ee jechaaf agartee harka warra qabna odoo nama agartee aadii taatee dhugaa jirtu achi waliin biinxine walii himne nama guba beeyta namni odoo beeku yoo agartee cal'isu namni odoo beeku dhugaa yoo akkana awwaalu namni ilmi rabbii qabu yoo akkana dhugaa gadi awwaalee irra taa'u wallaalaa maal goona arrabsinaa yoo maal goona wallaala irraa haasu maaliif wallaala irraa haasu karakkoo qabu kana har'a aga mucaan kun aga gurbaan kun du'aa jiru maal eeda kana caala qoricha nyaachisanii Abiyyi Ahmad qoricha nyaachise si gale qoricha nyaachise wayita agartee du'uu fi leemshee inni du'a keessa jiru kana irratti wayita as baatanii daawaa biraa qaa'ee laani waan na dhibaa beektaa ufumaayuu hin qaanfattanii iyyuu jedha bara hin qaanfattanii kun doktora bara ammoo kun gariin doktora beekte an doktora jedha gara kanaa guutte bar kaakiree bichaa bar kana keessa ammoo kaakiree bichaa si gala kaakiree warra agartee na ajjeesan fa'a jedha bara iqaamana yaalaa kukkutan waa meeqa sodaatan beena nu beete iqaamana yaalaa kukkutan qalaa miti aboo mu'minni dabeessaa miti aboo mu'minni dabeessaa miti ka akkanaa kanni nuti makanii agartee kanniin ka islaamummaa nu baxaabbate kanniin ka islaamummaa nu laaqe dhugaa hoo dubbanne jechuudha islaamummaa kennaa ka balleessi kanniin dhugaa hoo dubbanne jechuudha maaliin uummanni akkana isinitti hin dhagahamu isinitti hin dhagahamu yooma isin dhagahamu haga yoom isin akkam jennee isinirraa dubbanna si ummata akkamii waliin jiraanna yaaboo ummata akkamii waliin jiraanna olumaa'ii kenna inni jala yaana ummata agartee mootii zaalima otoo argan callisanii tumaan waan biraa qaaqan waan biraa daawaa nu godhan si galee ummanni waan takka hin beekne dhugama si'a si gala ummanni waan takka hin beekne wayti isaan irraa godhanii waan biraa qaaqan sheeyini kenna kanaa jedhan si galee olumaa'immaan kennaa kanaa jedha ummanni olumaa'immaan kennaa kana warra ammoo dhugaa bahee dhugaa agartee nama zaalimaa kana dubbatu hin jibban ka jibbisiise eenyunni ka agartee mootii zaalima kana irraan dubbanne kana asumattu olumaa'iin wal dhaba maaliif wal dhabdamme
olumaa'ii yoo galata qabaate aalima keessaa aalimni agartee namni sheekaa tokko galatoo qabaate keessaan dubbiftee mee bakka kanaati galata qabdaa jettee waliin sirreessitu haga asiin faallaa isaa deemte yoo inni waa dubbate qaata barreeffamaan dhayxeef qaata feesbuuk irra gabbaateef homa galata hin ta'in barooma dogongoora hin ta'in qaata feesbuuk irra gabbaate maaliif haa namni si arguufi qaba haa namni laayikii sii kennuuf nama akkanaa sheeticha akkanaa tokko agartee akka irraa dubbateemi maallaqa ittiin guuratta kaati garuu guyyaa qiyaama wallaahi irraa gaafatamta ilmii har'a rabbi si barsiisee ilmii har'a rabbi si barsiisee ilmii har'a rabbi si kenne wayta ilmi namaa asirra gadi bayee akkanatti zaalima waliin dhaabatee deemu cal'ifteetumaan laaltu kana wallaahi irraa si gaafata rabbi balligu anni walaw aaya nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan ashrafni kalqi caalaan ummata yaa umar binu kaxxaab way biyya si nyaate ka yaa umar binu kaxxaab eebada dhiirri biyya jirti bar shufuroo bicha asirra wal gaye beeta guutuun keenya shufuroo bicha asirra wal gaye bar way umar binu kaxxaab way aliyi binu abi xaalib way abuu bakri siddiiq way sahaabaa nabi rabbi way nama sodaatanii bar abbo way ilma namaa ka nyaatee dhugu sodaatanii bar way agartee ilma namaatiif jiraatanii way haqa banii aadam gadi qabanii haqa agartee na argiif uf jaalachiisuuf sheeka uf godhuuf arraba diddaaf tumaa diddaaf ajjeechaa diddaaf way takku agartee haqa banii aadam qaqqabanii beekanii biinxanii himan agartee waan rabbiin alama dubbate waan zaalimi ta'e agartee adda baasanii itti himan maal goonare wanni goonu hin jiru maraafuu gorsi mu'minan fayyada فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مؤمنة أوغا غورسيني فايدا غورسي كي يكون خراب برات فرتنا أني ما سندكيسو لي رانقب إسن أما اللي علماء كين عالم كين غارو سرين جرتن والله سرين جرتن سرين جرتن أفلالا أما وانا هذا كان طرفك بطاني تماني أتالو اندراتي أما اللي چيساتي بدي قربانكم ماليف جدي badii dubbiin gurbaan jedhe kun gurbaan kun jedhe kun dhugaadha badii qabrii dhaquu henna badii agartee biyya keenya san keessatti agartee namni akka malee ajjeefamaa jira badii duuti namaa kun agartee rabbiin biratti akka malee jajjabduudha laalaa irra ciisaa laalaa ka'aatii yoo narraallee dubbata narraallee haasa'uu eddan haasa'a an dhimman qabu irraa narraa haasa'uu keessanitti kanaaf ijoolleen teenna warri ummata akkanaa sheeka jettanii jala yaatan dhaabadhaa jala hafa yaa filoowi jalaa yaa isin hin fayyadu man dhumatee jira warri saba keetiif hin dubbanne homata akkas hin fayyadu jalaa bahi kalaas gara kiyyaa fixadhee jiraan gara kiyyaa xumuree jira jawaariif du'aayii jawaariif kadhanna rabbi alamaa jala harka ol qabadhaa bakka jirtanii gizee takka gir jettaniillee waa hoo dhageettan feesbuuk kana gir gootanii asin dacha'ina yaa obboleeyyan tiyya wanni isinirraa namni eegu baay'inaan warra biyya alaa jiru kana du'aayima waan guddaa miti yoo dandeettan ijoollee rasaasan dhayamaartu garqaara yookaan du'aayii godhaaf yaa'aki calliftaniitumaa hin rafina yaa abo mee dammaqa yaa oromoo dammaqaa rabbii jedhaati dammaqa kadiqqaa ka wallaalaa ka beeka kun akka haqqiftee jalatti agartee mee amma yeroon kun yeroo haqqisanii hin haqqifti barama waan jira haqqiftuuf illee beeku garuu ummanni biyya keessa saabatee kun as jala haqqifti walumaa galatti niyyadhaa mee daqiiqaa 5 caalaa isinitti hin guddisu mee rabbi jedhaati abdiima gurbaan kun yaa akii rabbiin abdatee isin abdatee biyya gale mee isin du'aayin maallee isitti hin jabaatini wata waa'ee du'aayii dubbatan duubaan yaa'inaati gurbaan kun ummata oromoo abdatee gale
du'aayin tun abdii san irraa takka nu ammoo inni nu abdatee nu ammoo rabbiin abdanna nu rabbii ol kennanna digale mee niyyaan qalbii faraagaatiin aamiin jedhi sa'aatiin kun sa'aatii leeyliiti sa'aatii rabbi namaa awwaatu haqa qabna dhugaa falmanne haqa namaan miine bar gurbaan kun hin hanne bar hin hate namni arge jira gurbaan kun hatee jiran wallahi hin hanne hin agarrean gurbaan kun waan takka ani isumaa kijibullee hin agarrean uma takka uma dhugaa bichaa dhiyeessa takkuma kijibeellee hin beeku miskiina nagaya huma ummata kanaa jiran naman ajjeesinaa jarana ummanni kun nama ofii filatee naa jiraatu jarana namni kun ummanni kun biyya ofii irratti kabajaa haa argatu mee maal balleessi gurbaan kun amma maaluma gurbaa kanarraa nama dubbatu nama dhorga bar kanaan dhibaa banan odoo gurbaan kun nama biraatu ta'e dhuga gurbaan maa kanarraa dubbatu waan nama daangisu maaltu jira akka shari'aatti illee walumaa galatti rabbi mugiitii kana keessa rabbi nu haa baasu mee harkeessan ol qabadha ka agartee uduu an qabne waddaadhu ka uduu an qabne waddaadhu daqiiqaa 3 isin eega namni waddaatu dandeetta waddaadhaatii daqiiqaa 3 waan guddaaleen kan daqiiqaa 3 bichaa yaa rabbi jenna garte yaa rabbi jara hamataati rabbii kana jala harka ol qabanne yaa rabbi jennaafi inni amma bar Jawaar Muhammad ofirraa bahee jira namni ofirraa bahurraa ilmoo ofiitii fi jaartii ofii na dubbisiisaa jechuun maayin ofirraa bahee jira argee jira agarte argee jira adeemsa mootummaan kun deemaa jiru argee jira sigale argee jira si warri haqqiftanillee baga gammaddanii dhiisoo maa rakkoon qabu baga gammaddan baga gammaddan isin agartee murtaddii waliin baga gammaddan nu waan fedhellee odoo badii fedhellee qabu qabaatee sigale murtaddii dabarsinee nama kennan kenninu beete nu warri agartee islaamummaa dhugaa qabu nu warri amantaa kennan hoogganamu waa hedduu ummanni kun rakkina hedduu qaba beeta ummanni ama bilxiginnaa deeggarettan kun beeta rakkoo hedduu qaba rakkoo sammuu qaba rakkoo amantaallee qaba rakkoo tana lama qaba ummanni kun rakkoon kun lamaan odoo jiraatu baate namicha kanan deeggaru rakkoo sammuulleen qaba rakkoo amantaallee wallaalummaa amantaa jechuudha wallaalummaa amantaa kana qeenyu sirree soora olamaa eesirra jiru kana waan biraa dhiisanii silaa ummatuma kana daawwaa godhan jarana taa asirreen jirtani guutuun isaa itti waqare yoo didaniitumaan fiigan hedduun namaa maka wallaalee fiigullee likkiin qabu olmaayin akkanaatuun callisee maan ta'a jechuu olmaayin akkanaatuun callisee agarte siyaasul akhlaaq jetti yerillee baratte jalaa qabatte waddaadhaa isin hin jenne waddaadhaa warri waddaatu barbaadan waddaadhaati xiqqoo daqiiqaa 2 walumaa galatti agartee hayyoota keenya warra hidhame Jawaariin hangafne akka rabbi harkaanuu fuudhu du'aa rabbi alama jala ol qabna ammallee warra du'ee har'aaf kalee as durallee har'aaf kalee ka guyyaa kalee kana agartee warra dhume kanallee rabbi akka warra jannata rabbi nu taasisu dhumaa jira agartee qeerroon namni agartee xiqqaa hin dhumne ka dhume akka rabbi jannataan nu gammachiisu rabbi kadhna بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي سكرني يا رحمن سكرني يا رحيم سكرني يا جليل سكرني يا ستار سكرني يا ملك سكرني يا ملك السماوات والأرض يا ملك السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى يا رب قرباكنا فيا تامان وكنيف أتشكي سابايا يا رب نرقس قربانكم فيا تاما أرقته أتشكي سابايا يا رب نرقس يا رب نرقس يا رب نرقس يا رب نرقس يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد أسألك بإذك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام
وبنورك الذي ملأ أركان عرشك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا رب يا رب أن تكفيني شر هذا المجرم أن تكفيني شر هذا المجرم أن تكفيني شر هذا المجرم يا رب يا رب أن تكفيني شر هذا المجرم يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربي وان قرباكنا ندبر يا ربي هرك ديناتي نوباس 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 يا ربي سي أبدتي قلي يا ربي سي أبدتي بيساني قلي يا ربي يا ربي سي أبدتي بكساني قلي يا ربي يا ربي وانت كان أبو إني يا ربي يا ربي سي أبدتي أتشقلي يا ربي يا ربي ندن ديتي تكن قمنو يا ربي يا ربي ندن ديتي تكن قمنو يا ربي يا ربي إني سي أبدتي أتشقلي يا ربي يا ربي سي أبدتي يا ربي يا ربي أمتك يا سي أبدت أجري يا ربي يا ربي سر لي برانغن يا ربي يا ربي نم أبدت يا ربي نمني أبدتي براوان نمني يا ربي يا الله يا ربي نوباسي يا ربي نوباسي يا ربي هرك ظالم تشكنان ولا أجيسي يا ربي هرك ظالم تشكنات يا ربي نوباسي يا ربي هرك ظالم تشكنات يا ربي نوباسي يا ربي نمي تشكنا يا ربي نورا أوفي يا ربي قرا دبرست يا ربي نورا دبرس اللهم خذ اللهم خذ اللهم خذ اللهم خذ هذا المجرم اللهم خذه اللهم خذ هذا المجرم أخذ عزيز مقتدر وأرنا أجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربي نمتشكنا قبي يا ربي قبا ججب قبي يا ربي قبا إني سير كابون دندن يا ربي قبا إني سير كابون دندن قبا أغرته ويتأتي قبده سير كابون دندن يا ربي هركا كيتين قبي يا ربي قبا كيتين قبي يا ربي إجا كيتين متكا أتش ملد يا ربي إجا كيتين أتش ملد يا ربي وانا متكنا دبر يا ربي وانا متكنا دبر يا ربي هيوت تنهيد آياسي يا ربي هيوت تنهيد آياسي بقلا حمزة شمس الدين عبدي رقاسة شقوط غلطة قوتو هيوت أرمو ور أرمو في جده دمي عرفات كان أرمو جوار محمد قوتو إساني ورنو مقا كافني كمقان كافني كيروتين نباديا مقالا تأغرتين ميچ كون هدت الغوري دران يا ربي هدانو ياسي يا ربي هدانو ياسي يا ربي جرتتنا يا ربي ونياجس يا ربي ونياجس يا ربي ساعتي ليلي كان ستي بون يا ربي يا ربي ساعتي كون ساعتي ليلي يا ربي يا ربي ساعتي غبروني كستي بوتو يا ربي يا ربي ساعتي غبروني كستي للبدو يا ربي يا ربي هركينا بدو ترسيال والقمن يا ربي يا ربي يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا شر